السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريب كيسن كهرباتا هدأتشوف قندرة ديمتنين مع بربادة تكون ثقافة الدنيا هندي تنجرات بيكو قبل ما كيسن كيسة تيتني چينك عملين كهرباتا هدأتشون وري كهرباتا جالتنيف كرا لا فانسيني إبزار أشتكسا كهرباتا كان قبدني garagal citan la mata mai isa kana garagal citan shubo garagal citan garanan deebiftan jechu kala seera isatti deebiftan garana garagal citan eega garagal citani karaa guddaa kana jala fiddan karaa gabaabaa kun jala fiddan guddaa kan xiqqishaa gubbaa ol citan okay guddicha kana eega fiddan as qabattanii as badhee kan as keessuma gad deebiftan kun amma guduunfaa jedhama bas guduunfaa jedhama akkanatti hidhattanii deemtan jechuu eega kan as keessa galchitan isuma guddaa kana fuutanii eega akkana guduunfitan isuma guddaa karaa gabaabaa jechuu kun akkana eega guduunfitan isuma guddaa kana fuutanii garana deebiftan laa garana deebiftanii quba xiqqaa kana fuutanii asirra keettanii harka kanaan ammoo fuutanii guddichuma kana ayjalaan ol seensiftanii kunoo seene jechuudha. Akkam taale isuma kana fuutanii guddicha kana bakka harka xiqqaa walaan qabdan kana mataa isaa kana fuutanii gadi seensistan as keessa gabaaba karaa gabaabaa gadi buttanii maal fakkaata kaarabaataa reefuu hidhaa fakkaatu sun amma itti dhufnee ilaalla. maal fakkaata qaawa isaa kaasii kan warri qaawa kaarabaataa hin qabne shaamizii keessa gadi seensistanii warri shaamizii qaawa qabu kaarabaataan isaa qaawa kana keessa kaarabaataa gadi fiddanii xiqqisha as gadi gootanii kana xiqqisha harkiftanii reefu guduunfaadha shaamizii keessan irratti gaddeeffattanii haga duubatti portokoola eeguuf jechuudha. waan addunyaan ittiin fayyadamtu barachuun keessan dirqama waan ta'eef karaa sahlee wanna isaa kana portokoola isaa kana eeguun daruuriidha. inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal rabbiin kenna bareedaadha waan bareedduu jaalata uf babbareechisaa ni'imaa kana rabbiin isin irratti arguun kaarabaati. argitanii هذا هو ثانك يو موديل عداداتين سنغرسيسا غير موديل دبتي لما كهرباتين باين كيسن الرامبيتني هناك كان جراتنا